Eeywa. Yeroo ilmi dhalate san jechuudha. Ilmi garaa Maariyaam keessa ture dhalate miti. Yaa. Gaafa inni garaa Maariyaam keessa ture jechuun garaa Maariyaam keessa akka ture macaafa dubbata. Garaa Maariyaam ulfooftee akkasumallee faarfataallee turte. So yeroo kana Waaqayyo abbaan wajjin garaa keessa ture moo inni waaqarra jira? Laalka ammallee asittis waan isin hubachuutii qabdanii Waaqayyo hafuura isaatiin sanuma hojii isaanii gaggeessa jechaadha. Garuu sagalichi isaa foon uffatee jira. Sagaleen isaa foon uffatee jira. Sagaleen isaa foon uffatee jira. Ikkoo qaaman jira mi'amma nuti Waaqayyo maqaa of danda'ee jira. Waaqayyo maqaa of danda'e qaba miti inni sun sammumarra jira. Garuu sagalichi waaqa keessaa bahe suni foon dhala namaa uffatee biyya dhufee namatti mul'ate jechaadha. Thank you. Galatoom. Malee Waaqayyo abbaan wajjin foon hin uffanne jechuudha gadi bu'ee. Look asitti ilaaliree waan akkasiin jedhamu kaa. Oo hubannee ilaallee sagalichuma waaqa sana keessaa bahee foon uffate. Waliigallee barsaa waliigallee dabarre waaqa keessaa bahetu foon uffate ayyee waliigalle garuu Waaqayyo abbaan inni sagaleen sun keessaa bahe foon uffateera re? Hin uffanne. Hin uffanne jechuudha. Baay'ee ayyee gaafa inni ilmi gaafa fannoo irratti fannifamee gaafa fannoo irratti ajjeefamu Waaqayyo abbaan wajjin hin jiru jechuun keessa hin jiru jechuudha yookaan ammoo kan ajjeefame Waaqayyo abbaa miti ilma malee mitiire. Macaafni keessa hin jiru minaamina hin jedhu akkasitti. Aha wajjin du'e jedhi kan rakkoon qabu keessa wajjin jiraannaan ammoo Waaqayyo abbaan yeroo wajjin jira taanaan wajjin du'e jedhi. No akkoo caafame ammaani inan dubbisaa jechaadha waa'ee fannifamuusaa wangeela Maarqoosii wanni gubbaarratti harkaanee gaafa laallu akkamittiin akka wanni Maatiyoos goonee laallee bakka hundumayyuu jira yaa waan xiqqisii yaa ani xiqqisii kennuufan malee hunduma keessa jira xiqqisiin bakka hundumaa jira. Innaa yeroo gooftaan keenya fannifamee jirutti iyyuu eeguu lubbuu isaa kennittillee akka maqaa abbaa isaa waame in argira jechaadha. Eloo lama sabaqtaniifaa jedhe eeli jedhee iyyee ture jedha. Yaa jechuudhaan hafuura isaanii kenne jedha. Yaa. Amma gaafiin keessanitti fufaa maaliin nan biraa'u? Kanaafuu yeroo inni du'u wayi Waaqayyo abbaa wajjin hin duune mitiire Waaqayyo abbaa wajjin hin duune akkiiti. Yeroo du'etti jechuudha guyyaa sadii yeroo du'ee guyyaa sadii boolla awwaala keessa buletti Waaqayyo abbaa wajjin du'eere. Yaa foonichi yookaan sagalichi foon uffate sun du'e malee Waaqayyo hafuura isaatiin sanumaan mallee. Waaqayyo abbaan hin duune hin jira jechuudha. Tayyib kanaafuu maaliif tokkicha naan jettaree Waaqayyo tokkicha jira inni Yesuus isa malee waaqni biraan jiru jettee bara akkas jettee barreeffu. Ilaalabdii ati waan asitti ilaaluu qabdu isin addan bahanii bara Waaqayyo fooniin duullee Gaabir በመንፈስ ሞተ ያው ነው ni ba'an adda ba'an akkamitti naan jedhi akkamitti gaariidha tokkoffaa Waaqayyo abbaan in erge ilmi ammoo in ergan lammaffaa Waaqayyo abbaan gara haadhaa keessatti isa tolche ilmi ammoo gara haadhaa keessatti hin tolfamne tolche kan jedhu jilaare caafata wajjin deemna ammoo ilmi namaa akkam hundi namaayyuu gara haadhaa keessatti hin tolfama. Isaayaas boqonnaa 24 lakkoofsa 24. Isaayaas boqonnaa 44 lakkoofsa 24. Maaloo? Isaayaas 44 24. Isaayyaas tinbiita Isaayyaas. Okay. Si bana yoo barbaadde viidiyoodha. 40 meeqaa? 44 24.
yaa akkas jedhamiti soorii tulukiyaan ani waaqayyo isa si furee jedhamiti isuman gadaamessa keessatti si tolcheedha. Ani waaqayyo isa waan hundumaa uume bantii waaqaa kophaa koo diriirsee lafas yommus eenyu tana wajjin ture kan jedhu kana akkoo maal ture asitti gaafiin. Kanaafuu kan gadameessa keessatti nama tolchu waaqa moo waaqaa miti? Waaqayyoodha ka waaqayyo tolchee barru Iyesuus Kiristoos immoo akka sana miti ka. Iyesuus Kiristoos yoo nama tolchee. Okay, Yesus Kiristoos gadama keessatti too ofiif of tolche? Nama gadi hin naqnu abshii. Nama hin baanna. Mana keenyatti bara aga namni kiristaana kabaja qabu muslimni kabaja hin qabu bara. Ijoollee muslimaa akkasumatti taaptaap koppiliinkii godhaa jennaan malee baay'eeyyuu intanaan kennuuf maaliif jennaan isaanillee ni beekani. Baratuullee fedhanii amantii lamaanillee dhaggeeffatullee hin jaalatani. So kiristaanotaa fi bakka guddaa kenninaayyuu mana keenyatti jechuudha. Eebbifnee ol galchina. Kanaaf gaafii keetti fufii amma dandeetti kiyanii deebisuu yaalaani. Kanaafuu amma fakkeenyaaf garaa haadhaa keessatti kan nama tolchu lubbuu namaa kan uumu yookaan ammoo garaa haadhaa keessatti yookaan gadameessa keessatti kan nama tolchu waaqayyoodha. Waaqayyo kam waaqayyo abbaa jechuudha. Waa'een kanaa Isaayyaas 44 innaa 24 akkas jedhe isuma isa kana kan dubbate iyyuu Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos? Yaa. Yesuus Kiristoos kan jedhu fide? Ikkoo isuma kana kan wangeelli kan namas tolche kan ijaan hin mul'anne kan ijaan hin argine kan uume gooftaa Yesuus Kiristoos jedhaan homaa gochuu hin danda'u. Kan uume Yesuus Kiristoos immoo waaqayyo abbaadha. Rabbisi akka jechuudha. Waaqayyo abbaadha moo Yesuus Kiristoos? Wanta akkasiin jedhu ishee bakka akki goonu? Akkas goona xiqqoo ishee macaafni sagalee Ibraawiyaan maal jettire dubbisnu achirraa. Ofuma goyoomsi ani maalan goyoomsa? Namallee goyoomsu isaan uumaman jedha kan uumaa gochuu hin dandeenyure akkas jedha kunuunsa siifan dubbisa. Ibraawiyaan si dubbisee walitti deebina. Ibraawiyaan tokko irratti si kaanee dubbisnu bara duriitti waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraan raajota abboota keenyatti dubbateera. Guyyaa bara isa dhumaa kanatti ammoo ilma isaatiin nutti dubbatee waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaa fi lafa uume waanuma hundumas harka isaatti kennuuf isa dhaabe jedha. Homaa gochuu hin dandeenyu kanarra hin deebinu. Mee dursa waa takka si gaafadhu. Ibraawiyaan eenyu barreessame? Phaawulos. Laayin sabda waaqayyo Phaawulosii miti. Maal jedha siree mata durumti gaafuma ergaa Phaawulos kudhaarfan gaafa laaltu ani Phaawulos jedha bar hojjetaa ergama Yesuus mee Ibroota irratti mee bakka kamitti ani Phaawulos jedhee ergaa isaa isa caafame isatti dubbate. Ergaa isaa akka mata duree madadaan ani Phaawulos ergama Yesuus Kiristoos jedhe inni jechaadha. Ibroota irratti jedheere? Maaliif gaafatte? Wanni miti Ibraawiyaan kan barreesse jechuun miti moo inni ergaa kudhaarfan kan xaafe hundumayyuu Phaawulos. Abbaa barbaadde gaafadhu. Ibroota namni barreesse hin beekamu. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa Luqaastu barreesse Roomaa, Qorontos lammaffaa, Galaatiyaa, Efesiyoon, Filiphisiiyuus, Qolaasiyaas, Tesaloniiqee tokkoffaa lammaffaa, Xiimotewos tokkoffaa lammaffaa, Tiitoos kanneen intanaa barreesse Phaawulos. Ibroota ammoo abbaan barreesse hin beekamu. Abbaa amantaallee gaafadhu. Ibroota namni barreesse hin beekamu. Eenyu akka barreesse jechuudha. Yoo barbaadde koomentarii illee seen ilaali jechuudha. Koomentarii yoo beekte seentee ilaaluu dandeessa. Ibroota abbaan barreesse yoo hin beekamu. Sanumaanuu ittuma deebinee yoo ammoo
gadiitti yoo dubbisne waan ajaa'ibaa dubbata. Eshi mee ibrootuma siin jette kanarraa haalaallu maal jedhaa bara duriitti waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbate. Guyyoota bara si'anaa isa dhumaatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaa fi lafa uumee jedha. Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaa fi lafa akkas jechuun waaqayyo ilma isaatu waa uume jechuu miti. Ilma isaatiin waaqaa fi lafa uumee jira. Waa'ee kanaatiin wal qabatee Phaawulos sirriitti ibsee jira. Uumama haaraa waan jedhamu jira. Uumama haaraa fakkeenyaaf lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:17 irratti kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeeraa jedha. Akka Phaawulos haasa'utti waan kana namni waan ideoloojii waan Phaawulos kana namni dhugoomsu abbaa Ibrootaa kana jechuudha. Abbaan Ibrootaa karaa Phaawulos adeema dhugaadha. Garuu kan barreesse immoo Phaawulosii miti. Haa ta'u garuu waa'ee uumaa kana keessatti macaafni qulqulluu waan dubbatu qaba. Uumaa waan jedhu irratti tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 5 irraa kaasnee yoo dubbisne maal jedha Phaawulosumti mataansaa jechuudha. Phaawulosumti mataansaa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti lakkoofsa 5 irraa kaasee maal jedha waaqayyoolii kan jedhaman waaqa keessaa fi waaqa keessa lafa irras jiru. Waaqayyooliin gooftoliin akkasiis baay'eedha jedha. Nuuf garuu mee viidiyoo baasee sin agarsiisaa jira. Seenaa maal jedhaa? Nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira. Inni sabbaa isa waanuma hundumaa uume jedha. Isa waanuma hundumaa uume isa nuyi maqaa isaatiin jiraannu sii jedha. Uumaan eenyunni waaqayyo abbaadhaa jechuudha. Yesuus uumaa miti. Yesuus akka macaafa qulqulluutti Yesuus uumamaadha. Yesuus matuma isaatiifuu uumamaadha malee uumaa miti. Sababbiin kanaa ammoo namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaattiin fakkaattii waaqayyootti uumame uffadhaa jedha. Fakkaattii eenyutti? Fakkaattii waaqayyootti jechuudha. Yesuus uumaa osoo hin taane uumamaadha garuu waaqayyoon fakkaata malee. Waaqayyoon fakkaachuu ammoo ilmi namaa hundi fakkaattii waaqayyootti uumame. Sunis ammoo seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa kaastanii yoo dubbiftan akkasumallee tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irraa kaastanii yoo dubbistan illee ni argattanii jechuudha. Ilmi namaa kamiyyuu fakkaattii waaqayyoo keessaafuu dhiirri bifa waaqayyoo fi akkasumallee ulfina waaqayyoo qabaa jedha. Yaa Rabbiin si haa jaallatu wal faadhaa bibi. Itti fufna. Eshi maal jedhaa? Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaattii waaqayyootiin uumame uffadhaa jedha. Eenyu inni sun? Yesuus. Fakkaattiin waaqayyootti kan uumame sun eenyu? Yesuus. Kanaafuu uumamaadhaa jechuudha. Yesuus maali? Uumamaadha. Tayyib. Namni hundi waaqayyo fakkaata beekas miyootii godhadhu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 7. Dhiirri bifa waaqayyootii fi ulfina waaqayyootti kan agarsiisu erga ta'e haguuggachuun isaaf hin ta'u. Dubartiin garuu ulfina dhiiraa hin agarsiifti jedha. Dhiirri bifa eenyuuti? Bifa waaqayyoo fi ulfina waaqayyootii jechuudha. Dhiirri fakkeenyaaf kan biraa seera uumamaa haa dhaqnu. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti kana booddee waaqayyo jedha. Kana booddee waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkeettii keenyaatti nama in uumnaa. Nama in uumnaa akka eenyutti? Akka fakkaattii fi akka bifa isaatti. Egaa waaqayyo akka bifa isaatti nama uumee jedha. Namni waaqayyoon fakkaataa jechuudha. Akka bifa waaqayyootti isaan uume dhiiraaf dubartii isaan uume. Dhiiraaf dubartiin illee eenyuun fakkaatan? Waaqayyoon fakkaatanii jechuudha. Anammoo kan na dhibe namni gariin diimaadha. Inni kaan gurraacha. Inni kaan adiidha. Keessaa waaqayyo isa kamiin fakkaata laata? Waaqayyo gurraacha moo akka isaan jedhanitti diimaa moo magaala moo maali kan jedhu Allahu a'lam. Magaalatti nama jechuun
nama jechuun uumamaa jechuudha. Nama jechuun uumamaa jechuudha. Maaliif jennaan Waaqayyo maal jedhe jalqabatti jechuudha. Jalqabatti maal jedhe kana booddee Waaqayyo akka fakkaatti keenyaattis nama hin uumna. Nama hin uumna. Akkas jechuun namni kan uumamu erga ta'e ilmi namaa hundi uumamaadha jechuudha. Yesuus ammoo nama. Yesuus nama. Isa tofiin jedhe ofii isaatiif Yesuus nama ofiin jedhe. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 kan jiru jechuudha. Maal jedha ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti himeera. Ani isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam akkasiin hojjannee jedha. Yesuus nama erga ta'e namni immoo uumamaadha. Yesuus uumamaadha jechuudha. Tayyib gara waaqummaatti haa deebinu. Gara waaqummaatti yeroo deebinu Luqaas boqonnaa 18 Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irraa ilaallu. Maal jedha? Gurguddoota Yahuudotaa keessaa asittas fuudhu deemnaan naa deemuu dide. Gurguddoota Yahuudotaa keessaa tokko yaa barsiisaa gaarii jireenya bara baraatti galuudhaaf maal godhu jedhee gaafate. Yesuus immoo deebiseefi maaliif gaarii naan jettaa? Maaliif gaarii naan jettaa? Waaqayyo tokkicha duwwaa malee namni gaariin hin jiru jedhe. Yoos Yesuus waaqa ta'uu miti nama gaariyyuu miti jechuudha. Eenyutu kana jedhe? Isa mataasaa Yesuus mataasaati jechuudha. Kanaafuu waaqa ta'uu hin danda'u jechuudha. Gara Waaqayyootti waamaa ture inni ofii isaatiif iyyuu jechuudha. Sanatti Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhataa bulee jedha. Macaafa kam keessa jira? Maaltu Waaqayyo macaafa kam keessa jira? Yeroo sanatti Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Qaamni Waaqayyoon kadhatu tokko Waaqayyoon ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni ofii isaatiif iyyuu Waaqayyoon kadhata waan ta'eef. Waaqa kadhatu qaba. Ofii isaatiif. Sababii kanaatiif waaqa ta'uu hin danda'u jechuudha. Tasmallee ta'e. Kan biraa Yesuus nama dadhabaadha. Humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u. Akkuma reefuu Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irra dubbisne 21 irratti illee maal jedha lakkoofsa 19 irratti illee maal jedha Yesuus itti fufee dhuguma isinitti ilmi ofumaa isaatii homaa gochuu hin danda'u jedha. Ilmi ofumaa isaatii homaa gochuu hin danda'u. Ilmi eega ofii isaatii homaa godhuu hin dandeenye akkamittiin waaqa jedhamuu danda'a? ዮሐንስ በቆና 5 lakkoofsa 26 አብ በራሱ ህይወት እንዳለው ሁሉ ወልድም በራሱ ህይወት እንዲኖረው ሰጥቶታልና ጀዳ አባን ኦፊሳቲ አኩማ ቡርቃ ጅሬኛ ta'e ilmi sammoo jireenya haa qabaatuuf waaqayyo jireenya isaaf kenne jechuudha. Waaqayyotu jireenya isaaf kenne inni ofiifuu jireenya hin qabu. Yesuus jireenya hin qabne kanaaf kan jireenya kenne eenyu? Waaqayyo. Waaqayyotu Yesuusiif jireenya kenne jechuudha. Kan biraa kan masiihii isa godhe illee Waaqayyo. Masiihii kan isa godhe Waaqayyo. Aboo kan isaaf kenne Waaqayyo. Gooftaa kan isa godhe Waaqayyo. Sababii kanaatiif jecha Yesuus waaqa ta'uu hin danda'u tasmallee ta'e jechuudha. Waaqayyotu isa erge. Ofiifuu ergamee dhufee waan ta'eef jechuudha. Yesuus waaqa wallahi alazim waaqa miti. Waaqa ta'uu illee hin danda'u abadan. Tasmallee ta'e waaqa ta'uu hin danda'u Yesuus. Yesuus nama. Yesuus ilma namaati. Ilma namaa garbicha Waaqayyooti. Kan Waaqayyoo waaqessu. Kan nyaatu, kan dhugu, kan rafu, kan mugu. Yesuus rafaa ture, mugaa ture. Dadhabaa ture. Humna isaatii wanta akka godhuu hin danda'u. Wanta akka godhuu hin danda'u Yesuus. እኔ ከራሴ ምንም ማድረግ አልችልም። እኔ ከራሴ ምንም ማድረግ አልችልም። የሚፈርደው በሰማያዋት አርግታ ተይራ እንተኡ fayyisaadha. Isaan jireenya argan. Jireenya maalii sii kenna? Inni ofii isaatiifuu jireenya hin qabu bara. Yesuus jireenya hin qabu. Otoo inni hin qabaatiin jireenya Waaqayyootu akka inni jireenya argatu isaaf kenne. Ofiifuu jireenya hin qabu, jireenya maalii sii kenna? Namni jireenya hin qabne akkamittiin siin jireenya sii kenname?
wallahi jireenya kan sii kenne rabbi tokkicha garuu rabbi tokkicha sana hin beektu malee ati. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa kan dhagayetti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duuka bu'uun barbaadu yaada isa na erge duukaan bu'a malee jedha. Bakka humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u. Humna isaatiin homaa godhuu erga hin dandeenye maal sii godha? Maal sii godha? Ofiifuu Waaqayyoon kadhataa jira bar. Gaafa lafarra jiru Waaqayyoon kadhata. Gaafa lafarra jiru Waaqayyoon kadhata. Gaafa ol ba'u sana Waaqayyoon kadhata. Hardhallee Waaqayyoon kadhataa jira. Tayyib maal sii godha? Ofiifuu waan godhanne. Maal sii godhaan siin jedhee bar. Ofii isaatiif homaa godhuu hin danda'u. Qaamni ofii isaatii waa godhuu hin dandeenye immoo siinis waan takka illee sii godhuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu jalan fiiginiitti rabbi tokkichatti amane gara rabbii tokkichaa kottu. Tole Yesuus humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u. Kan biraa ammoo hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 36 sii baasa. Egaa Waaqayyo Yesuus isa isin muka irratti fanniftan kana maal godhe? Masiihii akka godhe Israa'eloonni hundinuu utuu hin mamin haa beekanii jedha. Waaqayyotu masiihii isa godhee jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 36 ijoollee. Utuu hin mamin haa beekanii. Eenyutu masiihii isa godhe? Waaqayyoo jechuudha. Eeshi. Kan bira. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 32. Yesuus kana Waaqayyo du'aa kaaseera. Nuyi hundumti keenya isa kanaaf dhuga baatuudha jedha. Eenyutu du'aa isa kaase yeroo du'ellee Waaqayyo jechuudha. Waaqayyo du'aa isa kaase.